wanni ta'uu barbaaduu fi wanni godha jedhee amanus awwaluma gara aartii kanaa utuu dhufu aartii Oromoo qara jirurraa adda gatee creativity mataa kiyyaatiin aartii Oromoo takka sadarkaa takka tarkaanfachiisuu akka danda'u akka Dr. Kabajaa Alii Birraa sirba isaa yookaan beekate zamana keenya kana irratti yoo gatee taree jira yookaan zamana isaatiin gara fuulduraatti gatee jira warra ganaa dhaloota dhufu caqasataa jechuudha. Inni eessa jira jedhee gaafachuu ka deemu. Anis waan akkasiisan karaa Dr. Kabajaa Alii Birraa taruu caaluu danda'uudhaan karaa barnootaatis ta'ee imaana guddaa waan fudhadhee jiruuf mataa kiyya keessatti illee kan inni yaadu abbaa maraa ol ta'eetiin akka dhaloonni maqaa kiyya kaasaa jiraatu waan akkasii creativity mataa kiyyaatiin waan haaraa jenereeshinii kan tarkaanfatee jiruu danda'u uuma jedheetiin ofitti amanaa kanas akkan godhu abdii ofirraa qaba. Akkas. Hundi kenna abdii sirraa qabna. Kadhachuudhaaf sirba kam ijoo taphattu gara keetitti fidda. Gara ofitti fiddee ofuma keessa gashitee taphatta. Miira ta'e wayi qabda. Miira dhuunfa keeti. Akkamitti si dhufe? Awwal irratti an jedhee kan yaadu nama tokko fakkeenya godhachuu qabda malee dirqama akka isaa ta'uu hin qabdu jedhe. Anamma Alii Birraa na fakkeenya guddaadha. Dirqama akka isaa ta'uu hin qabu. Sirboota isaa baay'ee karaa kiyyaa fidee waan taphadhuudhaaf isa waan hin jaaladhuuf sirba sana wala kan caqasadhu kan godhe waan isa jaaladhuu fi isa hordofuudhaaf garuu dirqama akka isaa dalaguun irra hin jiraatu. Because keessatti waan kiyya waan na calaqqisiisu keessatti mul'isuun qaba waan jedhee amanuudhaaf kanaafin karaa kiyyaatti fudhadhee dalagsiisa. Ni sirba sabtiista tokko. Wamalli nu dhibe jennee bitaa mirgaa wamalli nu dhibe jennee bitaa mirgaa